بركاته الشمار سينامي الريتوبيا بلاك داي قويا دكناوا قويا دكناوا لا تايا شنو دابا سينا والله نبوكس ناكلين جات ربي جاسي بلاك داي تايا شنو دابا شنو دابا تايا مسكنان تايا شنو تايا شنو ايجي سفر قولتها تايا قلجبر سلافاتي مسكنا قوادا تايا جال قولتها نبني قلجه أرى مسكات بنو والله بارس كم جزء تبت أمانة والله زينامي تايا شنو تايا شنو كو تايا شنو welcome تايا bagana gayan dufte taaye gara guji gara wallaga gara jiddu gala shawa gara mullata gara gobelle taaye gara boroda shane ko taaye tande baga singe taaye baga gammat ummat oromo baga gammatan oromo ko baga tisininge taaye bari shane abawo dabar taaye bar finfinne taaye namo barnama abawo hoganu me de mati peji taaye dande khana jalqaba khasa hangadu mati dubbisa malda chudare taaye wan gujitte isabeqa wallahi shan barresa undi khaysan irratti farrama firma ragoda chabar dawa akka taaye dande shanete undi khanya raga banaf jechuda mali fifi taaye nama himbe khumale duran wan numidu juruse taaye wan oromo midu juruse lal taaye dande activisti cima warana adablisumma oromoti activisti cima jechuudha sinigale kan nutot kan nukotatel kan cimina keenya mootummaa biraan geewu kan injifannoo teenya mootummaa biraan geewu obbo Taayyee Dandayaati jechuudha Taayyeen galata guddaa uummata Oromoo biraa qaba jechuudha maaliif beekeen godhaan ture bar Taayyeen nu miidhu jira yeroo san akka yaada isaatti garuu maal jettee Oromoon haqni citaa lama wal dhaheetu rabbiin hin dhiisu jaal maaliif kana jeebeetanii laal Taayyeen yeroo nuti dhiiga gurraacha kana boonyu sani aannanii fi daabboon irra nyaachaa ture bar fuula Facebook isaarratti ni yaadattanii miti yeroo nuti jawwee jennu yeroo nuti baqqalaa jennu yeroo nuti marroo jennu yeroo nuti jaal daawwit ibsaa jennu yeroo nuti obbo Maraaraa Guddinaa jennu yeroo nuti qeerroo Oromoo jennu yeroo nuti qarree Oromoo jennu yeroo nuti haadha gootaa garaan siicite jennee nuti boonyo Taayyee Dandayaadha nama harraagees barbaadee yookaan culullee barbaadee eegee lukkuu yookaan eegee allaatti irraa luqqaafatee asirra suuqatee osoo sabbataan fittiin hiine mataa isaa rifeensa qajeelaa sanis suuqatee nurratti geeraraa ture nurratti dannasaa ture nurratti caffaraa ture Taayyeen okay shaneen to'adha jeet yookaan shaneen qoradha jeet yookaan shaneen hordofa jeet yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessa mootummaa biratti hin fudhatama arkadha jeeti shanin bakka kanaatti arrawaan akkana godhe shanin bakka kanaatti arrawaan akkana godhe shanin bakka kanaatti arrawaan akkana godhe jee post godhaa ture jechuudha maaliif akka nuti Taayyee hordofnutti akka nuti Taayyee kataatalutti mootummaa fi koree mootummaa fi qondaaloonnii fi miseensonni mootummaa guutuun Taayyee hordofan namni sammuu yaadu maal yaadu namni kun kalee abaawa ture namni kun kalee deeggaraa waraana adda bilisummaa Oromoo ture ammallee wal qunnamtii gaafa
wajjin qabu arraas wajjin qaba yoo kanan taan wal qunnamtii akkamii arkata akkamitti isaan dubbisa ni jaan yoo arra khaane aangoo kannineef taayyeen bor waraana dabalisummaa oromootii fi ummata oromoo fidee magaalaa finfinneetii fi magaalaa oromiyaa waraana qofa godha jaaniiti sodaata mootummaan kanaafuu harka dhawaa dafa taayyee shaanee taayyee shaanee taayyee shaanee taayyee shaanee taayyee naaba'oo taayyee waboo taayyee waboo taayyee waboo taayyee waboo baga gammaddan baga gammanne arra guyyaan keenya Ethiopia Black Day yookaan guyyaa gurraacha halkan gurraacha bilis birana gaa rabbi jaagana waa hunda siniyaasa walaal hangeessiseen taniin kana jechuun jira akkattiin keessa sasseenee hunda isaanii jechu keessa sasseenee gingilchuu deema laal arra moraaliin qaba wallahi gammachuun qaba taayyeen arra salphatee jechuudha caffee oromiyaa keessatti nageetti jee barbaartii bilchiqinnaa bira akkasitti bahee bar yaada tokko kannachuun dandeessu jaaniini edaanuu taayyeen Facebook irratti dandeettii qaba Facebook irratti iyyansa qaba girrisaa biratti kabajaa qaba malee edoo keessatti gurbaan salphaa akka baala mukaa kan goggogee qilleensi fuudhee qilatti darbeeti lakkaa obbo Taayyee danda'anuti guddisa malee edaanuu inni lakkaa inni boosa Facebook page lakkaa inni Presidenti commenti ashaangulliiti Taayyee guddisnee nuti yeroo inni Jawaar arrabsu yeroo inni hoogganoota keenyatti dhaadatu yeroo inni bahee waraana dabalisummaa Oromoo xiqqeessu bakka guddaa kanninee nuti commenti fi laayikiin jala deemnee iyyaa oolla malee lakkaanuu gurbaan dhugumatti gurbaan harreessani harreetu irratti kabajaa qaba lakkaa Shane ko Taayyee waboo abaa'oo ko waraana dabalisummaa Oromoo Taayyee welcome to sinjeejira gaa ummanni Oromoodha ummanni Oromoo galata tokko maletti injifannoo teenya mootummaan nu beessistee jechuun arra muuziqaan hin jiru bariyaa Oromooti wanni muuziqaan gallee bar sirkii kanaan nurraa saayilenti godha sirkii kanaan nurraa saayilenti godha boo muuziqaa maal dhaggeeffannarra muuziqaan keenya nu keessaa taphata nu keessaa dannasa aktiivistii Taayyee dandeeyaa qabnaa barbooduti baleessoo maltaata barboo hay bar akkami Taayyeen yoo waboo wajji walquba hin qabaanne bar yaada goollichaa namni dura Facebook irratti poosti godhe Taayyee dandeeyaati kanaafuu Taayyee dandeeyaa afaansaatu oppiidiyoodha malee arrabasaatu oppiidiyoodha malee arrabasaatu piippiidha malee tasuma qubee barreessee shaneen akkana ja'a malee Taayyeen akka dhugatti abaa'oo tahe arra dubbiin nu galte maaliif jireenyi kuni waa hundatti nama naqala yaa ilmaan Oromoo dhaggeeffadha jireenyi kun nama dirqa biddeenni kun nama dirqisiisa bakka silaa dhaabbachuun feene garaan kun nama dhaaba isinii galee Taayyeen ana akkaan yaada laalutti akkaan hubadhutti akkaan ummata kanarratti arketti akkaan ilaalcha Taayyee dandeeyaa kana gaffageessee laaletti namichi kun nama bara wayyaanee yeroo waggaa jaha guutuu hidhamee jira yeroo meeqa wayyaaneen mana hidhaa deddeebisaa turte jira maaliif abaa'oodha jechuudhaaf woboodha jechuudhaaf Taayyeen isinii galee rakkateet biyya alaarraa manan qabu iristii qotatee lafaan qabu fuudhee bultii jaaree ilmaan horee jira yoon hin kijibne yoon hin fakkeeyfanne yoon hin na arkiif hin goggoone jiraachuun danda'u ilmaan kiyya kana guddifachuu hin danda'u laal guddifachuu hin danda'u yeroodhaaf fakkeeyfadhee mana kiyya kana oowwifadhee jiraachumaatu naa wayyaadha
بيان ديمون قابو أكان تديمو هنقابو جئت فكيف تشوف بارتي بالسكنا يو كان بارتي بالجنا تنجل جرمالي أو بتاعي دنديادا أكن أسرع قرصمت دبرة دبت تاين وبودهن تاين ورانا دبل سما روموتي تاين كبسا وكينيا تاين هردفا كينيا مالم نتي موتما رجانو بي كرسي موت حطوتو تاين وخنينوج كذا كملت نوفرمان ما في لا تاين يسال باتيبو يتك اتيبو تاين الرسلا سلا جوار فاتي كيسو باتي سلا عبا فاتي كيسو باتي سلا كيرو انترت هيغا غرسا جنو رتي هنجمو باتي تاين الرسلا اورومو اونيتنا خيسا جراغو باغا اونيتنا خيسا ارا ديبا مرغا إسا أمني حطوني ديبا خانا ردي الرسلا دايين غياتو كو أفانين وان بريدو أرومو تنا بريسي بوستي كو ديجاتشو أرومو نصرف فتاتي تايچو يا شاني تايچو يا وبو تايچو يا باو كتومي نغيان بغادو فتايكو Welcome taye bagadufte duranu sifena sinurra fagate duranu sifena sinurra fagate bagaside bani bilsekinani nutasijalana bardugumani taye esa volta kelinto denta jawe bira bakke bira bisikina mormon dorkada Ethiopia arra mormite duga Kenya bafte arra mormite duga Kenya bafte nidemta nadifte kalite galta yataye garajabate dan dan daradan dan dan daradadan dan 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 Sada Abdurrahman arrumadufte site ficado entendemos inze tagalene galame taye gali kaliti dafi gali ya thaye baga gammat kaliti abdille birde baba jawe babrde baba akam intizami otta guduga dubula me ser biltikina titinamni akas dile chappe marre chappe oromia mari miti chappe ummata hattu sagesa tae hindan de musagalen diddani kana ka chappe nawo batwaya kabada hindage ngina mata kakasti taye duga gubatela taye duga tibalbalila taye kam godende beitani taye gingircha jani taye buftu jani ti higa partiyono robilsike nada taye humatini nu jani taye dubati wa hunda kopesani taye surprise goda gonni kuban kamne kan shuma ni saduba shumani kan shumu faran saduba kopesani wa hunda murtefatani jacho obbo taye salpisan amare gefada sila harkana magubate abbatu gosha khayete tela oromo harkito koyoro sigubate dina kan kedroti oha adawi kan kebrati yaro wajje bidisi gube akadin namni sansin agarre akasatin gamma nefi harkana maguti gubate
أبات قوشا خاية تجان مالي في الدتة خنا جيبيتني تايين أما ميرا خيسا قلي دبت اتلاقيامي دبت وان كاميرا قبا جرتو تنفكا نبر تايي يروك سلولوسان نبيتني تايي مالي تفكاتي نمو ممنا خيسا تايي يوخا هذا منا ساتي دبت يوخا نمو مخينا خيسا تايي شوفيرتي تشامرمو يوخا نمو نمو مغرتي حاساو giri godhe haasawutti fakkaati ni irraanfate miira keessa galeet if irraanfate gaafiya deemsa jee dubbate laa taayyeen silaa dandeemteefi silaa taayyeen dandeettii qabaate fiidiyoon hanqi inni dubbate san akka alabaatuun fadhu waan alabaatuus hin seene amma har'a taayyeen rafee bulu jira seetanii taayyeen barcimi muudhalan qabne gidaara qabatee gidaara dhiibachaa jira yaa boleeyyan kiyya yaa ilmaan oromoo gidaaruma cufaa kana waan hulaa qabu seet taayyeen mataasaa bareedaa akkasitti luuccaa akkasitti cabsee akkasitti babbareedu son gartanii miti taayyeen akka gidaaratti dhiibatee asiin nabaas yaa gidaara asiin nabaas taayaa gidaara kanana eessaan seena ميما أكمين تها جئت إمي مود على كم نتاين جلبك أبتيلان إيه جاتو ما لي فينا كان سنجي وأكنوت جبانة دقس أكا سالبت مال قد وري كاميرا ورابو مال قد دايركتور كاميرا هو مال قد وري غلالانو باسا جانين فيديون هنكي تاين دبتسن بها أمني ها أركو أمني هاد أجيفتو بكتاين بارتي تنا كيسة تجرو سالبنا إني الرجل أكد أجيتي تاين دنديا هنك أمني أكتاين بكتكم فرطما هنك أمني أكتاين موتي فيسبوك كومنتي كيرو في كاري وبوداته هاد أجيفتني جباس جين نمشي بولالان وبينخا جباس جين والله هاساو درت أجيفنا كيسة مين أجيفدا ديلا والشومة نمتبا أفرنتي نمتبا مارجي يا كذا شمالس برودي أبلوس بانري قدي أبلوس ديس أبلوس خنا خنب أبلوس خنا رشومة جد ديلا شمالس الكيد بس هدي في أفرتم كبتي دبتو سنرة جتة هنگا تاين جيسانو يتو غرة نسيني لبس نسيني كاما خنا اللي أكسي أداني خيكنا ملا جبيني كاما قولي كام نخون أوغيف يكسي قول كيسا بهودي كاما خنا قوتو ونجهد جتسن نتي تولي وينوا تقا ربي نتي تولي مالي فيب أمني فيلم يخون جيبرو بطاية دنديا نموت إسان فكاني في درجة إسان أركتني في نموت إراهن ديمني أكم الدرجات أن أركتن جبر غافي إيرتي دبة بربو تاين أمة بالسكنة غوتو ورا كرسي غوتي تاوسن الرا أنس كابر دواربي بردوباتك دبتشون حق عبر أنك كابا ميرا كابا إسان درا تايت ورا شومامي خورك أسر دبسون دندنيا غرتني ورق بري فمتت خنم تدبسو هندن دنيا ممتيون تينسن سادة عبد الرحمن سن درك تورغا دبستي وكرسي اتهاري تاتي اجسي لافتي نمدلسن دبدو سيغالي اسنيغالي واكسمت اكسي تدبستو تهو اوسو اكنا هلت تورغا دبستي جچو اوبوتاين ني عرب سيبر بر اكما غريسا جينو عرب سوت بر اكما چلولي جينو عرب سوت بر أكما جوارين موتي غريسا جوسانت بر أرشا مالس عرب سيبر تايي بر نمبسنا ربارتي برسكنا نتكي سيبرغا إسانس نتكي سنياجاني مالي تايين سالبسي تكي سيبر مالدا چودا ورّا فيلامي سان كيسا أبو شمالس عبدو سافار كيسا جر ناميچ تايين بر شمالسين بكا سمّا دالك أبتيا جيني بربو اتنام بسنيا بر دبيدانا إجولارو دابر إجو دبيلال ودابر جت تاين جئسن أما ورّا أرّف لما سان قفل على دنسينا شمال نسم عبد سابول شانانو أوروميا كان جامد بيجاهتو سان كيسا ياما مسانيني أرّا تاين دنديا أبو شمال نس بكتو سمّدالتو سمّدالتو
bar abo ittilam bisne bar nitikke bar tayyen abo salpise labkha afan jawweti na dubbati abo tayyen jacha to kuchasan afan jawar muhammadini na dubbati duga rabbi gafa dura hoggu jawar wa barrese matan se dakika ku dan dabbate bar tayyen do fe boda barrese facebook number akana kopto kono dabu turemi so jawar muhammadini damin sigale jawar gafa motuma wal gayida gata ekhaw yaro isante sumarra khan video wajala barresa weta tayye bi jawar kana wal kawunture ala musime fana ka wal kawunture jawen kenya arra tayyen hagale tomu filanno chafe oromiya tamarsa jahfata narati bakka jawe buet shamalis madakhe sana qatakate bo ka arra parti bisikina gutun jattu wala khafilame wala khasare wala khadibame hundi arra hirriba wal dorkani jattu bira sadina kudang fudatani akana karura walinda wajurallan aw barre filameo ana bakasani ni malle akamitte kasnanza insana lalati mali narajir akame kasitayena tufat tayeno ani motumma kana utubu fin ummat oromo kana guto onni sani madese tiru sani bishanese hamile sani chaccabse hayyot oromo tikkese qabsawat oromo salpise arra akamittin parti tanabira maqadabe salpadde jetayen matalu chasani fi ilke bredu sasan fudate jechuda gidara manasa asinu lada bar gabbu dema bar tayen arra khara balbalatiyatin bihe ala gabbayet ma gidara mona tideme asi ga tayen wala bane gadim bayet ma gidara kanan ga abda kanan taye amma baru namni rabbin carra ganne bi gana masabi taye ijawalar ke jechu bakkituni itoite hangan tak gese tais akene magarte sagrane azuri din kabet tayen gidara ni chabaga jira jechu arra do baya iman oromo jecha hayyun oromo je jecha behan oromo je hayyoni oromo gafa dura dubbatani fitan namni oromo gane milkawe hin agarre jatti oromon achira dabate obbo jawar muhammadillen namni oromo gane milkawe hinjuru abadan hinjuru bekada wallahi amma abiyod oso gorsinut jatto oso hayyoni meka behe gorsu oso botin gada meka gorsitu oso gotoni meka gorsu halayattinu hare nusalpise hidattinu fite dumarrat maqa oromon tikes oromon salpisa jee ifi salpate jechu tagefada tayen ar obbo tayen dandiya ar rabbin tokkichi wallahi oromon tu duguma wan kada rabbirandat oromon ya rabbi salpina ummata kana je oromon kan salate sommane jechu du'ai godata ture takka rabbi nu gorsisa jira jechu kam muslima bi ka kristana khan khadacha ture wa motumma kun nu gode ya rabbi aka khenya nu basi higa la faqabanne rabbi khenya cinne khadacha ture takka arkacha jira jechu okay partin hatun dai bidda bueta itajirt partin o video da bakka mekat ya dabate jechu bakka mekat abo bardua tayen kuni amma selo ma barisni himne barni beina abiyi ahmad nama isa gargare tu dina saj lad motumma khenya khanamma kaydo be kana jechu namni guyato kotola isaf ole dina isa gurracha ajechuda age fadabo me jawar pankara haqad de manif galata isabira dabani age fada bakalam pan hakomata khana barbadani haqa isabira dabani me dubbi ajaibu matana lalada me lala dubbi tana la ya ilman oromoda taye dandiya kun kan ega motumma kun gadabate shira oromo ratatu dafi arraba derate ummata oromo kana arrab sufi tiqesudan
beekamu ummata Oromoo biratti mee maal isa godheeti ar laal aangoo irraan filanne gaaffii gaafateef bir deebisaa dhabaniiti silaa arra obbo Taayyeen qabsaawaa bilisiqinnaa guddaadha daggaaffii isaanii kattiin aakhiraati namni hulaa barriirra dhaabbatee ummata kana akkanatti abiyyirraa achi darbu achi dhawu boksiitti haru Taayyee dandeyaati jechuu ni salphate duuba maalin jechuu deemu Taayyeerraa fakkeenya yoon fudhanne amma warri amma aangoo arkanne je'ee warri arrani filamne je'ee mataa samii keessa ol rigu kuni yoo Taayyeerraa fakkeenyaan fudhanne boru karaan isaanii kanuma jechuu Taayyeen ammoo fadhanii hidhamoo fadhanii ajjeefama mirga qabaa biyyi laal falma amma Lammaa Magarsaa eessa jira mormaa ture bar Tayyibaa Hassan mormituudha bar eessa jirti mee arra eessa jirti namni paartii tana dura dhaabbate yoo hidhamuullee baate hidhaa dhaabbataa hidhama hidhaa dhaabbataa tan gadin bahini olin seenini hin dubbatini namni sitti hin dhufini namatti hin dhaqini mana kee keessa taa'i silkiin sitti hin dawwalamin namaaf hin dawwalin nama jalaan kaasin maatii kee malee namuu sitti hin dhufin hayyee umrii dee mana kana keessa taa'iidha namni abiyyiif talo oole guyyaa tokko waan isaan taane mirga isaa dubbate akkasi jechuu sirna amma deemaa jiru kana keessatti arra namichi nuti harree jennee guuta ke jaldeessa jennee arrabsinu Taayyeen salphateeti xiqqaatee waan inni itti jiru isaa fi rabbii isaatiif beeka hin amaninaa kana booda Taayyeen hidhaa dhaabbataa jira waan an ummata dhaamu ummata aangoo arkanne jee arra mataa ol qaqqabu saniif akkuma Taayyee kana isin hafata akka Jawaar Maammoo faa akka Baqqalaa Garbaa faa isin hafata akka Jaldaawwii faadha akka Maraaraa Guddinaa faadha akka Tayyibaa Hassan faadha akka Lammaa faadha egaa ummata keessan gargaara ummata keessanii tala oola waan isin dhaamu akka boru galatan dhabne paartiin duute ifiifis duuteet maqaa keessan ajjeesuu jirti ajjeesuu deemti seenaa keessan balleessuu deemti awwaala keessan balleessuu deemti duutee jirti paartiin duusii wanni beektaniin isin tunurra quba qabaa mee warra hujii mootummaa qabu malee hawaasa kamtu isin file hawaasa kamtu isin filate hawaasa kam mari'achiiftan hawaasa kamtu isinii morme kanuma isin wajjin aangoorra jiru Taayyechoo isinii morminaan hin dhageenyu jettan hin deemu jettan mormitaniin boru akkanuma isin darban dhaggeeffadha Shimallis Abdiisaa kan amma aangoo isumaat deebi'ee muudamee jiru eenyuun muude duraanis bulchaa naannoo Oromiyaati arras bulchuma naannoo Oromiyaati waraqaa kamiin filame sanduuqa kamiin lakkaawame namoota kamiin muudame akkuma kalee abbaa irrummaatiin fudhatetti arras abbaa irrummaatiin irra didan maaliif akkana godhan beeytanii uummata Oromoo laal maaliif warruma kalee irra deddeebisan beeytanii kijiba digiriin MBA dha MBC dha MB dha emmi jinniidha emmi waraabeessa emmi sareedha emmi adurreedha emmi gadheedha emmi hattuudha jaanii kan wal yayyaaman sanni beektanii warra harree eeguu ture warra sadarkaa takkarraa hanga 3 barachaa ture sadarkaa 3 irraa hanga 4 warra barachaa ture digrii kijibaa walii lakkaawaa ture arra namichi Shimallis baantan warra waraqaa dubbisuun beeyne agartanii degree soba me degree nama hundi BA MC BA MC jinni kanuma wal fakata mali qabtiin akkana maal jechuudha kun hattumma kijibumma cubbumma dirree baate dubbatu arrabni soba dubbatu ni beesisa akkana hollata yeroo dubbatu kar jee so baru halayya guuramtanii ummata keessaniif tola oola Saada Abdurrahman waniin dhandhaamuuf
hangaftittii tante caaltuu isaaniidha. Caaltuun akka bulchumaatti waanuma isaan jaan fudhachuu malee mataa raasuu malee kan sagalee jajjabduu takka takkaa nuti irraan dhagayini afaan cuqqaalanii egaa kaayan akka qadaada aannan itti naqanii kaayanii arrakana achi darban jechuudha. Ati waan inni siidhaamu akka guyyaa kana murna shoorar keessaa wayyaanee fi shanee jettu san arra malee ittiin deebiin jecha san yoo jireenya feete yoo umriin kiyya dheeraatuu feete jecha san feetu jinnii hooggani feetu insii hooggani feetu Itoophiyaa duute qabrii baasee yoo feete dahaba ofiisi yoo feete dhadhaa dibiboo jecha san injiin Oromiyaa keessa dhaabbattee hin jahin maqaa Oromootiin maqaa Oromiyaatiin jecha arra jettee kan murna shoorar keessaa shanee jettee abaa'oo shanee jettee san itti deebitee hin dubbatin qabadhu afaan kee. Shaneen Finfinnee hin jirtu abaa'oon Finfinnee keessa hin jirtu abaa'oon kursiirra si wajjin hin jirtu hawaasa si wajjin jirti abaa'oon shaneen hawaasa si wajjin jirti hattummaadhaaf kursiirra si wajjin hin jirtu hattummaadhaaf biiroo keessa si wajjin jirti. Inseenin dalagaa wobo inseenin dalagaateetii miti. Ati maqaan kee PP bilisiginnaadha yookaan OPDOdhaati. Abaa'oo keessa wanta kan hin qabdu. Wan dalagaan ati abaa'oo si geessitu hin jirtu as keessa. Hin jirtu. Abaa'oon kan mormaa jiruun sii miti. Sirnaan mormaa jira abaa'oon. Sirna biyyattii hoogganuu didu jira abaa'oon. Abaa'ooni Oromoodha. Oromoon abbaa biyyaati. Abbaa Oromiyaati. Abaa'oon isin jettan nama Oromoo jibbaan jiru. Lafa Oromiyaa jibbaan jiru. Sirna biyyattii san balaaleffataa jira. Wanti isin beekuu qabdan woboo yookaan abaa'oon addi bilisummaa Oromoodha. Jibbaa nama eenyu tokkotu hin qabu jechuudha. Eenyuuf taanaan bakka guddaa qaba. Eenyuuf taanaan jaalala uummata isaatii qaba. Eenyuuf taanaan jaalala biyya isaatii qaba. Wanni sirriitti isinii galuu qabu uummata mataan qulfii ka qulfiin irraa badde warra sammuu waliin dalayne paartii OPDO takalee PP yookaanis hattuu uummata ammaa kana addi bilisummaa Oromoo sirna hattuu balaaleffachaa jira. Sirna nama nyaataa balaaleffachaa jira. Sirna nama ajjeesu balaaleffachaa jira. Sirna nama hidhu balaaleffachaa jira. Sirna lafa ofii diinatti gurguratu balaaleffachaa jira. Abaa'oon waraanni adda bilisummaa Oromoo bilisa baasaan uummata Oromoo qabsaawaan uummata Oromoo kan uummanni bal'aan jaalatu kan uummanni bal'aan bakka qabuuf lafa abbaa isaa irratti mirga eenyummaa isaa kan falmaa jiru sirriitti gaffageessanii beekuun kan isinirra jiru jechuudha. Dhugumatti badawoota nu jibbaa qaban hin jayina. Biyya tana kuffisuuf deeman hin jayina. Biyya kufte jaaruu deema woboon. Biyya hatamte deebisuu deema. Sirna dullachaa haareomsuu deema. Dhugaa badde ol baasuu deema. Shira xaxaa baay'ate wal qixxeessuu deema. Kuni jechuun maali maqaan isaa? Bilisa baasaa lafa Oromiyaati. Bilisa baasaa uummata Oromooti. Falmaa mirga dhala namaati. Kun isinii galaa garuu beeytu akkatti hin beeytan bari hin beeytani. Rakkoon deessan guddoon laal kitaabni waraabessaa jette Oromoon yoo garagalchitees waraabes lafee fida sinjaan. Yoo deebistees foon fida jaan. Yoo garagal kitaaba waraabessaa wanni inni dubbisu lafee foon malee hin qabu kitaabni waraabessaa yookaan matsaafni waraabessaaf barraa'e. Akkasii OPDO'n waan akkuma isiitu nyaataaf dhaabbataa miti. Isiitu dhugaatiif dhaabbataa miti. Isiitu cubbuuf dhaabbataa miti. Akkasiiti bargoboo. No. Akkasii miti. Akkasitti hin fudhatina. Woboo jechuun hiikkaan isii
falmaa mirga dhala namaati. Falmaa lafa abbaa isaati. ABO jechuun waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun bilisa baasaa uummata gabroomee jechuudha. Bilisa baasaa uummata dhugaan isaa saamamee jechuudha. WBO jechuun uummata dhugaaf dhaabbate jechuudha. Uummata sirna dimokiraasii leelisu jechuudha. WBO jechuun walqixxummaa mirga dhala namaa kan walqixallaan jechuudha. Kana sirriitti hubadhaa. Waan takka beekaa. Waan qabdu WBO'n gaffa geesseen sitti hima. Basaasa hindistu yoo agarte hindistu muka tirii kaatti fannisti. Basaasa gosi hinjiru ni beektaa? Ni beektaa? Kijibduu, hattuu, saamtuu, cubbuu hindista abadan. Bit gootee biroo. Bit maal kana jechuun lafa qulqulleessu, lafa wali qixxeessu, qulqullina. Akkanuma kaatee dhugaa dubbattee mooti. Haqaa falmattee mooti. Ifi agabeessi nyaatti sawwamu. Miiraan lafa deemee kophee sikkaa yoo Oromoo. WBO gosi abbaan biyyaa ni falmanna mirga keenyaati jennaan haqa keenya namaan dhiifnu jennaan keenya namatti hin kenninu jennaan kan namaan tuunu jennaan kabajaa guddaa sii qaba WBO. Si leelisa WBO. Si kunuunsa WBO. Maqaa keetti barreessa. Seenaa gaarii sii barreessa. Google keessatti, YouTube keessatti, kitaaba baasee kitaaba irra sii kaaya. Seenaan ta'e akaakoo fi abaabutti wal dabartu jechuudha. Eenyuuf seenaan si barrooyti waan namaan tuunu WBO kiyya jai. Keenya namaan dhiisnu WBO kiyya jai. Mirga namaan dhiibnu WBO kiyya jai. Walqixxummaan bulchina jai. Kabajaa guddaa qabdi Oromoo WBO biratti. WBO'n kana akka abbaan keenya nu barsiisetti, akka haati teenya nu barsiistetti, akka dhaloota nu duraarraa barannetti hiikaan WBO yookaan WBO ABO bilisa baasaan kana. WBO'n aangoof miti. WBO'n biyya namaa saamuuf miti. WBO'n biyya isaa nama saamsisuuf miti. Eenyuufuu kabajaa godhee akka kabajaa isaa godhamu. Kafadha. WBO jechuun eenyu beektu uummata Oromoo bal'aadha. Jala muraa beekaa. Walqixxeessaa beekaa. Duuba ani mataayyee qofaatiin seene. Sababa intalti saadaanii murna shooran keessaa jettee ABO shanee fi wayyaanee jettee irrattiin achi seen duraan akkanumattiin kofla jeetiin dhufe laa. Akkanumattiin taa'ee kofla hanga gurra kanaatti akka gaarii kofla jeetiin dhufe. Obbo Taayyeedhaaf jechuudha. Obbo Taayyeedhaaf jechuudha. Garuu Taayyeetti kofluu qofa osoo hin taane barnoota hedduu qabaarra. Wanti mudannoon arra Obbo Taayyee mudatte barnoota guddaa qaba keessa. Hubannoo cimaa qaba keessa. Warra mootummaafis barnoota tahaa mormitootaafis barnoota ta'a. Dubbii kana akka salphatti ilaalina. Akka salphatti ilaalina. Mudannoon arra gurbaa mudatte san arra gurbaa jeetii yaama dhugaa jeetii yaama. Taayyichoon haqa dhiiga WBO'tiif ba'e. Haqa qeerroo Oromootu dubbate. Hidhaa obbo Jawaar faan keessa jirantu ol bahee dubbate. Kan arra saadaa fi gurbaan akkasii salphisanii teessumti guutuun Taayyee salphiftee baafte sanfirraa haqa qabsaa'otaa dubbatee Taayyeedhaan seerri siin ayyamtee. Mee Taayyeen hooggana beeyna qondaala guddatti beeyna baran akkamiin see Taayyee beektanii walgayii takka irratti yoo bakka abiyootiin jirratti Taayyeen ol kee hin dubbatina. Usaa yoo jee bar ani teessumti guutuun kan ustee Taayyee qofa dhaggeeffattuun se'aa turee baran. Maanis ni kijiba yaa sabaa dhugaan sinin jechuun jira. An akkasiin se'aa ture Taayyee. Shan dandeenye akka waaqaaf Taayyee keenye. Shan dandeenye akka waaqaaf har'a dhageenye.
يا ربي قال نهنكس يا يا ربي يا والله يا ربي قال نهنكن رابس يا ربي يا ربي الرا مرما غوتي تاينو اسباستي يا ربي الرا تايك ستاتي ججبر بر جج سلايرو ساول غير راغا جويني غافيا ديم سانغا بجيس لا بيجي سارت جويني غنو برس قابسلا تاو تاين ابد بدي ربي سدات ديال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جالتم تو تو الوان رمو قالي تيغاري خو مين اوجبو كسا خاصه سون قبل تاني برين اركم قبل غير اركم بر نتي ولا جانجر تاني يا اخي مانجر رنجايرو تك مانجر جامي مانجر رجا اوكي مين هو سنما دي بس دي موين تجرانسه يا مي تايين اباو دجا بريسا وندي كيسن تاي غولج غولج جال غولج تاي ويون باغمتي والله باري برب تاي دندي ادا تاي برغوتي خيسه ولا تاي بر ولا غولا تاي بر جدو كلا شوا ولا قورميا تاي بر ارجل ولا بكو بونولتو ولا بر تاي hararge khaysa wala bar taye wobo wajin guya kana guto namne nindu bisnen jiru bar betane me sanifu tayen biyi diga jira joju tayen motumma fon kolcha jira joju tayene abiyi angora khasudaf tata fata jira kana sirbe ku kaba motumman mali fifi menu tv wobo wadaw jira tayen mal jal golicha bragod أكملت أسقولي كان في النتنجلين أسقولي كان لفا قد ساورو ميا كنسان كاين تاين إنسا فورمشينا قولي كان فوري متنسري بركو دوغالا فجرو غوخو فالولي حقو تاب أنولي انتابا يرو دوغا دوبانو تاين دندي أيو بسانا نولين تاين يوني في نغرغارو تنجراتين أكملت yaada qabsaawaa keenya cimaa gooticha Oromoodhaa kan waggaa 40 qabsoo Oromoo keessa jiru akkamitti arke inni qondaala mootummaa olaanaa cimaa san tahee akkamitti maaltu isaa fi woboo walitti geessa maaltu isaa fi waraana dabalsummaa walitti geessare eexa ammas woboon biraa hafee jira la taayya qofan seena hayluu addunyaa kabaanan san agartanii mi inni illeen woboodha woboo guddaadha inninis arras baruus hayluun san waraana keenya qabsaawaa keenya formishina isarraa arganna waa hedduu nutti himanii waan keessaan nuti dhageenyu guutuu feesbuuk taayyee fi hayluu irra dubbisaa jirra jechuudha fadhan dhugaa yeroo tokko kijiba barreessan yeroo tokko hayluuf taayyee wal jala kijiba barreessan maree osoo beekan ajandaan ufannuudhaaf irra guddaa injifannoo woboo galmeessaa turan dhugaa nuti qabnu barreessaa turan haqa nuti qabnu barreessaa turan hayluunis woboo guddaadha mootummaan quba qabaachuu qabu hayluun san cimaa laal miseensa woboo cimaa ta'uu beekuu qabdallaan isiniif gargaarra jee warri nu gargaaru jiru tokko hammaas hayluu sanii quba qabaadha qondaalonni fi miseensonni mootummaa bilisiginnaa sirritti baradhaa dubbii tana hayluun nu wajji jira ammas eenyu kiyyaa harargee namichi jahu san agartanii mi kiyyaa harargee maallaqa wali guurree ergu jirraa fi quba qabaadha maallaqa wali buufnee ergu jirraaf kiyyaa harargeedha ollaa mana isaa wobootu godha kiyyaa harargee karaa ciroo kanaa bakka woboon galtu guututti beeka maallaqa nyaatee woboo kunuunsu jira kiyyaa harargee quba qabaadha kuno kiyyaanis nu wajji jira hayluun nu wajji jira taayyeen nu wajji jira aktiivistoonni mootummaan ni qabna jettee ilaaltu hundi nu waliin qabsaawaa jira sirritti hubadha wanti isinii himan san eessa baasaanii dibila yoo laali kompiitarri isaanii laal
kanuma gorogoraan mee namni rabbi himee waraanni mootummaadhaa deemaati kompiitara obbo Taayyeetii fi kompiitara Kiyyaa Harargee fi kompiitara Hayluudhaa mee rabbi deemaa fuudhaa mee deemaa fuudhaa fattishaa waa meeqa keessa harkatta hiccitii meeqa keessa jira Haylu addunyaa ni beektanii miti aktivistii keessan jettanii eeggattan nuuf dalagaa jiran mana keessan keessa galaa damoo saggiyaa isinirraa fudhachaa nurraayis fudhachaa harka lafa jalaatiin sirri nu gargaaraa jiran jechuudha sirri laaltaayyeen foonirraan citu jechuudhaafi gollichaan hogguu afaan ijoollee keenyaa wajjin itti deemu wallaale kootu jeen itti kijibeetii mootummaa akka waan ati galtuu si godhee si oduu tantee oowwisee biiroo keessatti si galchaa ati akkumaan asiin jiru taa'ee kootu gali jeen xoorataa bahuu qabdaa boqonnaa fudhachuu qabdaa waraanni keenyaa qabsaawanii ati kootu akka mootummaan dirree xayyaaraan si fuudhee dirree xayyaaraan simannaa si godhuun si gargaara kootu jaal gollicha dheengee gali jedhu nu galchee bara taa'ee moo bar taa'ee nama bar dandeemu bara ni beeka dur beeka kaayyoo gollichaa fa'a ammallee qubee jenereeshinii irraa tokko taa'ee qabsoo itti jira taa'ee keenya taa'ee joo wanati gootu siimu girmaa guutamaa barbaadadhuuti girmaa deemachitti achi deemteeti qof tokko dhaabdalaa dirree baatee itti mudditan sinje abiyyooti itti muddita bar duraan akkam yaadi bar taa'eeni yoo abiyyiin aangoo olaanaa tokko naa kan nu baate abiyyi buuseetiin daaneel kibrat bakka abiyyi buusee bakka shamallis ani bu'a jedhee yaade la dhagaya bar yaada nama gabaabaa kana moo allallallallallah daaneel kibrat bu'ee bakka daaneel namni biraan buune daaneel kibrat itti gaafatamaa iddoo turistiin goone dhiyoo tana ajandaa isaanii dhugufnu yennee usne malee hin goone dabre kaa bakka muummicha ministeeraa ta'uu bira daaneel kibrat dabree jira bara amma maal godhe okay abiyyi bakkuma isaatti nafne shamallis aangochumatti nafne intalan shoomne irratti gurbaan finne nama hunda gahee isaan dubbanne maqaa isaa namni yaamu dhabamne yoo nyaadhee fixuu dadhabe waaniin garaa qabu baafadhee isaanii wajjin waldhee paartii tana keessaa fonqolee paartii waraana adda bilisummaa Oromootti makamee abiyyi kun tokko dhaabaa eega gara daaneel kibratiin abiyyiin kuni gabbuu dhabe jaalmarroo wajjiniin itti jilbibbadheetiin abiyyoo kana cabsee fi paartii tana balleessee gahee kiyya gaafa sani dhabu akka ummanni Oromoo bal'aan na dhaga'uun waaniin garaa keessaa qabu baafadhee akka dhagaa isaa wajjin wal dhawa jeeti taayyichoon kiyya bad itti dhiibatee bara itti dhiibate akka gaarii itti dhiibatee moo Tayi, thank you very much my brother Tayi anggal asing kala te pada dua morali ati nukan di arra hatta na morali arra tayi nukan ne ega jawari dami akka arra ka kana abu famin be ko lal warri ango ka bade khajan san kushash aka kushash lala warri akbar yaro shamalis maqayamu nama garte kushash dafe jarjaran nama keessumman qaraati as deemu jirtu agartani warri arra filamesan bar yaro keessumman da kasidhu fu jirtu sooti manan qopheeffatin yaro mana kana hurguftee hatoyte akka gaari hartee kushash ni khara hula kana si hafe bar daftee di kana hatoyte daftee hammartee bakka namni agarre nabuudhaaf jarjar fatta bar akkas goota namni shamarran teeni beeka gayo dhiirte akkasii yoo beekuu baattees mee ijoollee shamarranii akkasi jaame hedduu gaanutu keessummaadhaaf qophaa'aa miti akkas godhe shamallis ummatuma kushaasha ummata bar waan takka keessan jirre ummata fuulli isaanii gabatee sirriitti hin qulqultanii hin qoramin gabatee gaafa dura quraan namee eegalchisu deeman ganda keessatti waan rabbareessa yeroo shookiin akkatti rabbareessite bar bakki barreessituun itti maxxantu gabatetti
akkas fakkaata uummanni sanuuti akkas fakkaata waan jechuu barbaade yaada maddisiisuu hin dandeenyu uummanni sanuuti umrii dheeraan qaban achirratti jechuuf hin deema kun immoo osoo karaa deemaniiti tak godhamuu ta'an tuun immoo ifuma birortee aangoorraa buuteesse argufteessa tuun immoo mootummaa fi morma jettee nu mormitee akkuma taayee kanatti tash lafatti gooti jechuudha. Isin galee taayee laalammaa hayyummaa qaba taayeen tokko hayyummaa fi xiiqii qaba xiiqii qaba taayeen waan xiiqii qabuuf isin galee wayyoo yaa rabbi yakko waata kitaabni taayee doo beekada kitaabni taayeedha gara seenaa barreessudha wallahi taayeerra guyyaa kana qabadda guyyaa kana irraanfatinaa barreeffadda ani wallahi gammadee din jira yaa ummata kiyya akkasi qushasha wali qabame qushash waan jee shamalis waan jedhe geessanii dubartoota keenya jeeni bar dubartoota keenya haadha gootota jeen goota keessa garaa keessa gorsitanii nu dhaltanii mee ilmoon garaa keessa nama jirtu daganaan dhalatin iga gorsa dhageessi isin malee hin ta'u jeeni barlaan akkatti dubbatan hin beeku mislaa looni taayeen looni namichi shamalis horii loowwan eegdu guddoo shamalis gaafa ka akkise namni barnoota hin qabne oromoo mitiichi dhaggeeffadha namni maallaqa hin qabne oromoo miti namni maallaqa hin qabne no oromoo shamalis namni barnoota hin qabne no oromoo guddifannaa yookaan ilmaan habashaati jee ture isinii galee so namichi hangas yaada sabni gabrummaa jala ture oromoo yoom barattee yoom qabeenya horatti yeroo san isaa aangoo qabatanii akkas jechaa ture far isinii galee waan akka kanaati awwaloo abduu taati awwaloo abduu buqqee afaan cufaa buqqee ilmaan arsii fixxeeti ati lafarraa duguddee fixxee eega ijoollee karaa baalee fi karaa arsiidhaa duguddee fixxee eega gaafa wayyaanee eegatte hanga ammaatti dhiiga ilmaan oromoo ajjeeftee haati dhoonsituun akkasi shamallissi faarseemi waan ati godhaa jirtu takka beeyna biyya alaa jiraannuus bada waraabessa afaan kishaa takka si beeyna ilmaan oromoo fixxee guyyaan ati arraba jawar gaafa haan arrastee wajju bali qabattee cirgee sirraa ba'uun ni dhufa sirraa ba'u namicha warra jimmatti warra jimmaa kan maqaa isaa irraanfadhe kijiba saadaanis intalaa arge dhalatte sun haattuu wanti yoo ta'isan hin baranne dhugaa rabbii hin baranne caaltuu isaaniidha waan balleessitees nutti hin himne liqimsan akkasii isin tangaafa aduu jabaati beekadhu ansilaa dhimma caaltuu sanniin dubbadha hin dubbadhu garuu isin gaafa Muhammad Amin dhabamsiisanii fuula waatti naqanii gurbaa baabbileetti akkas ajjeesan san mataa kophaa darbanii qaama kophaa darbanii akka fuulli isaan beekamne asiidoo diban gaara keessa nu darban naannoo Harargeetti Dakkaritti Daabee Abdallaarra nama lubbuun jiru gurubbiidhaan itti barreessineeti sifi faree aliyyiidha nama Muhammad Amin kana ajjeesanii beektanii gumaa isaa nuu baasa yoo gumaa isaa baasuu dadhabdan nama isa kana ajjeese quba nuutti laadhu arrasii fi rabbiitu sirra guddaadha rabbii gaditti caaltuu isaanii siitu dandeettii qaba mootummaa san keessatti olaantummaa xiqqaattu guddattu ni qabda dhiiga Muhammad kana nuu baasii gurbaan kun du'a suukanneessaa du'e akka namni itti ajjeefame akkaataa inni itti du'ee fi nama isa ajjeese kana yoo ati dubbachuu dadhabde gumaa isaa nutiitu baasa
nuti barbaada nu himi jetteet daabe Abdallah halkanii guyyaa gara WhatsApp itti barreessitee gara messengeraan itti barreessitee sagalee waraabdee ergitee fi daabe Abdallah caaltuun gurra kana nu qucachuu ditti barreeffama daabee dhaggeeffattee dhiisti sagalee dubbistee dhiifti sagalee daabee Abdallah dhaggeeffattee callifti caaltuun dhaggeeffadha silaa maalirra mirgisii dhiibee jennee dubbanna maaliif isaan hundi waraabeeyyi bulti isaaniitii fi aangoo isaaniitiif malee saba saniif bu'aan isaan qaban hin jirtu abbaan fadharraa bu'ee abbaan fadharratti haa ba'u nuti namni Oromoo hin taane nuun ta'u abbaa keenyaa fedhatee nyaawwate hin dubbannu duwwaa jirtu gaafa dura Mahammad Amin ajjeesan san ajjechaan suukanneessaan Mahammad Amin irratti eegalte Mahammad Amin itti eegalte itti aanee Hacaaluu Hundeessaati itti aanee intala Xuqur Ambassaa Finfinnee keessatti ajjeefamte san obboleeyyan kiyya dhaggeeffadha akkitti paartiin dur ummata keenya qoqortee nu fitte Mahammad Amin namni hundi ni beektan jeetii yaad kan Harargee bahaa magaalaa Baabbileetti du'e san hojjetaa biiroo qonnaa magaalaa Adaree kan hojjetu jireenyi isaa Baabbilee dhaloonni isaa Harargee lixaati bakki inni jiraatu Harargee bahaati ABO shaneedha jedhanii ajjeesan hojjetaa mootummaa isaanii hojjetu jechuudha ajjeesanii cicciranii miika guuranii fuula isaa akkam beekamne asiidoo dibanii jechuudha deessanii dakkar bakka jaamtu jira naannoo teenya karaa Adareetti Adaree kunis hin jiru Baabbilee osoo hin geenye Baabbilee fi Adaree jidduudha magaalaa Harar guddoo katamaa guddoo jechuudha Adareen tun gaara san keessa geessanii darban miika guuranii darban waraabessi haa nyaatee dhabamsiisu jedhanii waraabessi yoo hangafa nyaati mataa namaa fi harka miila kana wayii nyaateen fixuu bara maatiin isaa dhabaniiti haadhaaf jaartiin isaatii fi ilmaan isaatii xiqqoodha dhabanii firri gurbaa dhabanii waraabessi qaama guutuu nyaatee fixee hanga fuulaa kanaa fi kottee kana hambise tana gaara keessaa harkan gaara keessaa hogguu harkan nama inni itti dhiyaatu hawajji hojjetu akka dhoo isaa akkanii beekuma qabdan namni miidiyaa OMN irratti hin laalin hin jiru Jawaar Mohammad rabbii umrii haa dheeressu umrii isaa rabbii dheeressee bilisummaan isaa haa badhaasu uummata isaatiin rabbii walitti haa deebisu hordofee jala bu'ee miidiyaa OMN dhaa Baabbileetti ergee mana taasiyaa bakka taanitti maatii isaa intervii godhanii ayyee gaara darbanii mataa fi kottee qofa gara jennee akkasiin beekanii dubbatan sani caaltuudhaan ati ni beektaa gurbaan kun ilmi dhiiraanuma du'a namni dhalate tokko du'arraan hafu gurbaan kun du'a akka malee du'e intalsiitu beekaa nama isa ajjeesanuu himii yoo ifii mootummaa sodaatte suuta harka garaa jalaatti nuuf himii gumaa isaa nuti baasaa jannee kadhannee dadhabdi daabee Abdallah arra nama jiru rabbi umrii haa dheeressu yoo tana daabee Abdallah namni beeyne hin jiru keessaa waliin boonyeeti arra yoo abbaa jibbana kan jibbanii Oromoo Walloo ammas Oromoo Walloo tan Minisootaa jirtu isinii galee daabee Abdallah qeerroo isaan afur warra Oromiyaa jiran maqaa isaanii yaamuun barbaadu warra Oromiyaa jiran wal geenyee gurubbii jaarree qorannee toonnee jala deemnee irraa as baasuu dadhabnee isii fi faree Aliyyii dadhabnee warra naannoo Hararii jirutti deebine lafa jalaan to'achuu ummata naannoo sun jiraatu achirraa formishiin harkannee jechuudha kan ajjeese mootummaadha sababni itti ajjeesan shaneedha janii ajjeesanii namni ajjeese moo nama ganda kanaatii miti nama nuti fuula beeynu kan iddoo inni itti dhalate beeyni maallaqa kannanii fi asitti fidanii biiroo isaa sanatti wal barsiisuun ni beeyna achi booda namoota sanii sin agarree lubbuun gurbaa yeroo baatee sin beeynu yeroo duraan qeeqamaa ture ati shaneedha janii akeekkachiisatti kannaa turani akkasi lubbuun Mahammad duute janii nutti himanii jechuudha